Mucayyoo wajjin amma walitti dhufeenya qabda. Wanta kana gadi fageenyaan qorattee jirta. Dhugaa ta'uusaas dhiisuu akkasuma immoo wanti kuni jalqabaa fedhiidhaan ta'ee har'a gaafa rakkoo seentuu yaada jijjiirrattee rakkoo keessaa bahuudhaaf tooftaa barbaaddattee ta'uu danda'a jettanii jirtu. Akkuma jalqabarratti argitanii kana soba jechuuf cheekaappii kunoo akkuma argaa jirtan kana cheekaappii gootee jirti. Onlaayinii irraan faarmaasii irraa fidattee ittiin cheekii gootee jirti. Akkuma agartan kana poozitiividha. Mucaan garaa jira jechuudha. Daa'ima garaadha qabdi. Ashama harka fudhee kan jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akka isaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isin jecha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galata guddaa na biraa qabdan isin jechuu jaaladha. Tole akkuma jalqabarratti yaada isiniif kaase jechuudha. Baay'een keessan yaada mucayyoo kanaatitti yookaas immoo yaada bal'aa kennaa fi mucayyoon kun rakkoo keessa jirti isin jedheera. Baay'een keessan galtan yaada bal'aa naa kennitaniirtu. Baay'een keessan koomentii irratti illee yaada bal'aa yaada dheeraa kan barreessitanii jirtanii. Kanaaf walumaa galatti mucayyoo kana hammam beektaa? Hammam ishee beektaa? Hammamitti dhiyaataa jettaniirtu. Mucayyoodhaan nuti walitti dhiyeenya hin qabnu. Akkuma keessanii kana viidiyoo koo daawwatteeti. Mucayyoo gadda bukkee kootii waa'ee ishee irraa dubbadhee akkasitti poolisii dhufee haala nagaatiin gara biyyaa galtee jirti jedhee dubbadhe sanarrattidha kan isheen keessan galtee na dubbise sababa bahaariin jirtuuf jechuudha. Kanaaf mucayyoo walitti dhufeenya hin qabnu. Gabaabumatti mucayyoon dhaloonni ishee Jimma naan jetteerti. Akkuma jalqaba isinii ka'ee iddootti dhalatte kana jennee immoo osoo gizee baay'ee jechuudha mistira namaa hammuma ta'e akkuma warra kaanii kanatti walirraa barannee jechuudha walaggaalaxuurra rakkoo san keessa wal baasuudhaaf haaluma ta'e tokkoon haala dhoskaa harka wayyaa keessatti furmaata waliif kennaa mucayyoo sun akka bilisa baatu gochuudha malee nama sana aggaalladhee miidiyaa irraa siifachi afarsinee maatii ishiittis waan biraa sababa biraa obbolaa ishiittis sababa biraa fiduurraa sanaaf osoo ariifachuu baanne. Kanaaf gabaabumatti mucayyoon Jimma isinii himeera. Mucayyoon dhalattuu Oromooti. Kan jirtu Bahaarinii keessa erga dhuftee waggaaf 6 isiniin jedhee jira. Kanaaf walitti dhufeenyi keenya ani dheengadduma qashin dhiyoo kana na dubbiste waan torbeen caalle irratti jechuudha. Kanaaf rakkoon ishee mudate immoo akkuma argaa jirtan kana sirriidha. Mucayyoon ulfoofteerti garaadha qabdi. Kun akkamitti ta'ee jettee isheen iyyuu jalqaba ani akkamittiin akkan ulfaa'een beeku naan jette isiniin jedhee jira. Haa ta'u malee jechuudha. Dhaamsiin asirratti ijoollee baay'eedhaan wal qabatee mucayyoo kana qofaaf miti. Baay'eedhaaf namoota viidiyoo kana ilaaltan mara keessaniif jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha mucayyoon kun amma miira sodaa keessa galtee fedhiidhaanis dogoggoruu dandeessi. Dogoggortee mucaasa wajjin istee uumamuu danda'a. Tarikaa ana jalqaba reef waan na barteef akkasumas immoo kaayyoon ishee rakkoo kana keessa ba'uu akkasuma akkamittiin akka gara biyyaa galtu akkamittiin akka rakkoo kana keessa baatudha kan isheen barbaadde sababa ta'eef sanaaf dhoskuu dandeessi. Ittiin faradu maaliif namoonni baay'een sobdeetii ofumaa wajjin akka hin faradu'an boru waan na mudatu sababan hin beekneef maaliif boru anis akkuma nama kamiitiyyuu dhala godhadha waan na mudatu hin beeku maaltu akkanatti dhufu hin beeku kanaaf hin faradu dubartii sababan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu sana isheetu beeka. Ani ammuma keessanii kana gaafachuu dadhabee miti gaafadheera gadi fageenyaan akkamitti ta'ee akkamitti jedhee kan tooftaa kallattiiwwan karaa garaa kallattii dheeraadhaan gaafadheera. Gaafannaani waaqatti amantuun kakattee jirti hin beeku jette maaliin jedhaan osoo isinis ta'e maal jettanii eegan beekne dhimma keeti jedheeni dhiisuun qabamoo hamma danda'amaa ta'e tokkotti maaliif intala Oromooti. Isheen akkas jette jedhee tooniyyuu jechuudha mistira ishee baasee saaxiluu suura ishee kaaseen ture suura ishee fidi warri jettan suura ishee sana fidee maxxanse wal saaxiluu ta'a maaliin faayidaansaa wanta ta'e kana deebi'aa hin deebu odoo baratame fakkeenyawwan ijoollee hedduu irratti ijoollee baay'een kan mangada irratti gataa jiran dahanii daa'imni kan mangada irraa guurramaa jirtu daa'imni kan qoshaasha keessaa guurramaa jirtu kanuma kanarraa baratan ture jechuudha osoo baratanii haa ta'u malee immoo ijoolleen keenya osuma itti himanu osuma dhaga'anii kas kan caalu dogoggora san caalutti seenaa waan oolanii fi hamma ta'e tokko wal saaxiluudhaaf ariifachuurraa rakkoo san keessaa akkamitti wal baasnaa malee mucayyoo sana saaxiluu wallaaleetii miti. Namni kamiyyuu immoo jechuudha gaafa waan tokko mistira isinitti dhaammatu mistira iccitii riyaa fi iccitii dhuunfaa hin jira waan ta'eef wanta hafuudha qabu imaanaadhaaf suura kon baasin jettee jirti. Maal jedheen baasa suura keessa namee? Kanaaf namoonni baay'een akkasitti faradan hin faradina. Baasuu wallaaleetii miti anis ta'uu hin qabu. Akkuma namoota kaawwanii mee waan nu mudate tokko hamma
mudate tokko harkuma wayyaa keessatiin furmaata walii barbaaduudhaaf yaada. Keessattuu ijoollee shamarranii ijoolleen dhiiraa koo akkasitti wal namatti faradan walitti illee faradan ijoollee shamarraniiti kan nuti sirriitti jechuun anumaan wal qabatee namatti faraduudhaaf harka dachaafannee akkasitti kan fiignu nuyidha ta'uu hin qabu. Dubartiidha borusis waan si mudatu hin beektu anas suma waliin waan nu mudatu hin beeknu. Kanaaf mucayyoon kun gabaamatti gaafachuu wallaaliti miti gaafa dheeraan. In beeku tasuma naan jetteerti himi kanaaf iyyuu ani amma gabaamatti akkuman yaada kennaaf isin jedhe baay'een keessa yaada kennitanii bitte jechuudha. Mucayyoon kun wanti ishiin ganaa mana yaala dhaquudhaaf ishee barbaachisu hin jiru. Maaliif cheekaappii akkuma harka ishee irratti argitan kana kun suuraa isaasiniif maxxanseera. Silaa arragaagaxxee jirti. Kanaaf akkamittiin jara kana waliin qabamtee akka isheen qaama siiratti dhiyaattee jarri kunis maramuu fi danda'anidha malee jechuudha. Mucaa kana haasofsiisati sagalee waraabdeyyuu gaafa gaafattu sana waan godhe hin beeka sababa ta'eef jechuudha. Maaliif wanti kun mana sana hin alatti ergittuu namni dhugumatti qilleensaan ulfaa hin jedhamu qaba. Kanaaf waan godhe sababa beekufu gaafa isheen akka jettee gaafattu sana fidee gara buufata xiyyaaraa ishee geessee shakkee gara buufata xiyyaaraa ishee geessee ani kanaaf baay'een keessan garri caalu akkas jettan haasofsiisati sagalee isaa qabattee achi booda poolisiitti waamuu qabdi jettan. Garuu dursee inni immoo waan godhe sababa beekuuf na saaxilti yookaan maqaa koo gurraachessiti jedhee buufata xiyyaaraatti ishee geessuu danda'a. Maaliif hin beektan yeroo baay'ee rakkoo waan nu wadataa ture. Ammuma itti wallolleetu sagandii keessatti kan isaan tikkeetti kutanii tooni galaanuun jechaa jiran jechuudha. Anuma dhuunfaa kootti waan na mudate isinitti meera jechuudha. Sa'aatii 4tti wallollee akka sa'aatii Itoophiyaatti jechuudha. Sa'aatii 7tti kan isheen tikkeetti naa kutte. Kanaaf akka isaatti yoo tikkeetti kutanii fi gali jedhanii noo maal gooti? Egaa buufata xiyyaaraatiin ga'anii garamitti deemti? Shaanxaa baattee garamitti isheen deemtu? Kanaaf sana ta'uu hin qabu. Amma mucayyoon haala laallattee tooni jechuudha. Itti himee illee jira. Mucayyoon gisee tokko dhugan isin hin jedha. Bakka ani maal akka ta'e hin beeku bakka gisee tokko gana erga dogoggorree rakkoo keessa seennee bakka akka nama badinii bakka nama dhakaa tokko ta'urra osoo rakkoo sanatti hin seenee naqqa'uu qabna ture. Osoo rakkoon sun amma kana guddatu nurra hin gahin dura lafa kam jirra? Maal hojjetaa jirra? Hojiin keenya maal ture? Maalan dogoggore? Gaafan biyyaa bahu maalifan biyyaa ba'e? Kaayyoon koo maal ture? Wanti nan biyya kana dhufeef inni guddaan maal ture jennee yeroo baay'ee sammuu keenya keessa deddeebisnee yaaduu ture. Amma garuu cal jennee bakka jennee yoo kana baay'isne wanti tokko itti dhufu hin jiru itti meeraan amma si dhageessitaanan already viidiyoo kana dhageeffatti. Ati naaf yaami poolisii yaamuu hin danda'u maaliif mucayyoodhaan gaddaa sababni nani waamuuf yookaas immoo na waamaaf jedhee irraa dubbadhe jechuudha. Isaan iyyuu ani waamne dursaniiti jarri ofuma isaaniitti gaafa mucayyittii qabsiisuuf jedhani haala mucayyittii ilaallameet rakkoo keessa akka jirtu hubatanii ofii isaaniitti mucayyoo sana rakkoo keessa baasan jechuudha. Kanaaf ani kanan jiru Bahariin keessa buufata xiyyaaraatti dhiyaadha. Buufata xiyyaaraa miilaan daqiiqaa 10 iyyuu waan hin deemamneedha. Isheen immoo naannoo Madaama jedhamu jirti. Naannoon sun immoo buufata xiyyaaraatti irra baay'ee fagoodha. Isin galee akkamitti lafa kana gedduu amma fagaatutti ani waamuu danda'a. Waamuu hin danda'u ofii keeti waame dheeraa ammas viidiyoo kan dhageeffataa jirta yoo ta'etti namoonni ammas asirratti yaada bal'aa siif kennan jedhee yaada qabaa akkuma komintii jalatti galtee dubbisaa turte ammallee dubbisii. Kanaaf iyyuu ragaa qabatamaa akka ulfataati of agarteerti ofiishiiti bilbiltee waamtee qabsiisu. Bakka rakkoo akkasiitiin na mudate manuma kana keessan ture wanti nani gara biraatti of shakku hin jiru. Kanaaf marammaramuu qaba jettee tooni akka isaan bara yaalaa geessanii DNA marammarsiisan gochuu qabdi. Kana wanti nani jedhu waan biraa wanti nani jedhu hin jiru. Isinis asirratti yaada bal'aa kennaa fi isa dhuma dhugaan isin hin jedha. Maaliif hin beeku dhugaa waan akka kanaa na mudate iyyuu hin beeku jechuudha. Maaliif ani riiba rafaan jiru fi kooti hedduu takka na cannaqe akka dhimma mataa kootiitti jechuudha. Kanaaf iyyuu ijoollee baay'een keessanii hin faradinaatiin faraduudhaan duratti yaada bal'aa kennaa fi bakka kana wanti jala muramee jiru amma ofiishiitii bilbiltee lafa isaa jirtutti akka dhaqanii toonii jara kana fidanii seera jara oolchaniif gochuu qabdi. Ammootu warri baay'een jechuudha yaada bal'aa yaada dhugaa akkas waan akkasiisan ani dhugaan isin hin jedha dubbachuudha fi yeroo 2-3 waan ta'ee isaan wajjin deeme bishaan seenee jira. Baay'een keessa yaada bishaan wal qabate irrattis ta'ee akkasuma immoo yaada uffataa irrattis ta'ee yaada baay'ee bal'aa kan kennitanii jirtanii
galatooma dhugaa baay'eetti jechuudha. Ani yeroo dheeraa wajjin deeman ture amman dhiise malee jechuudha. Bishaan deemtanii lafa isaan bishaan daaqan bishaan sana wajjin hin seeninaadha kan jechaa turtan baay'ee keessantu jira. Kanaaf dhugaan isin jedha yeroo tokko akka kanatti ba'anii dubbachuun barumsa hedduu walirraa fudhatan namni jechuudha. Maaliif gama kootiin barumsa hedduudha dhugaa. Ammoo mucayyoo wayii immoo waa'ee uffataatiin kan wal qabate yaada bal'aa tokko sirriitti naa kennitee jirti. Waa'ee qulfiidhaan wal qabate illee yaada bal'aa kan kennitan baay'ee keessantu jira dhugaa rabbi jechuudha. Kanaaf galatoomadha. Galata guddaa qabdanii namoonni baay'een kanarraa hin barattan jedheetiin yaada. Akka namoota hedduudhaafis immoo barumsa ta'u abdiin qaba. Ammoo namoonni baay'een dhimma isheetii ofiif akkas taatee akkana haa taatu warri jettanii hin jedhina. Ijoollee dubaraa taatanii bor waan isin mudatu sababa hin beekne faradinaa isinitti faradama. Quba tokko gaafa nama sanatti achi qabnu afur gara keenyatti garagara. Mucayyoon kun tarii nama silkii of harkaa qabu nama miidiyaarra oolu taate waan rakkoo ijoollee hedduu mudataa jiru kana hin dhageenye nagarre jechuudhaaf hin danda'amu. Eenyumtuu namni intarneeta fayyadamu hin dhagaas hin argas. Ijoollee baay'een akka dhalanii gataa jiran. Daa'imni meeqatamti akka qoshaasaa keessaa guurramaa akka mangadarraa guurramaa jiran namni arguu dadhabe hin jiru. Garuu immoo ijoolleen keenya oduma argan oduma dhagaanu gizee itti bakka akka nama duudaa akka nama ijaan qabneetitti badiirraa deebi'aa jedhanii namni isaan gorsu sanatti itti himantu jira jechuudha. Kanaaf waaqayyo libboona isaaniif haa kennu. Namni maal godhama namatti hima malee jechuudha namatti hin hidhu. Dhagaanii arganiif irraan baratanii kanaaf osoo baratamee silaa rakkoon akkanaa kun babal'achaa hin deemu kan san caalu dhufaa hin deemu jechuudha. Kanaaf waaqayyo walumaa galatti laphee nuuf haa kennu karaa isaatiitti nu haa deebisu dhugaan isin jedha. Ijoollee baay'een jechuudha of dagattan of hin dagatinaa dhugaan isin jedha. Gaafa biyyaa baanu kaayyoon keenya isa kanan turre walumaa galatti jechuudha. Maaliif sana barbaanna taanaan biyya keenyatti bakka guuteeraa achumatti heerumoo barbaadan heerumtanii akka barbaadanitti jiraachuu jireenya akkamii gadadoo soo ta'e jechuudha. Kanaaf hagam takka yoos humna keessanii ol ta'eeyyuu fedhii kan keessan mo'achuu hin dadhabdanii mo'adhaadha. Isin bashannafuu qaba malee fedhiin keessan isin bashannafuu hin qabu. Kanaaf iyyuu wantoota akkasii osoo beektanuu itti seentanii baay'een keessan miidiyaa har'a baatanii immoo haala ittiin tooftaa rakkoo san keessa baatan sababa barbaadaniif tooftaa biraatiin himachaa kan jirtanis baay'ee keessantu jira. Waanuma wal fakkaataa waanuma beekamaadha kuni sanarraa osoo itti seeniin osoo rakkoo san keessatti hin kufiin dura of yaadadhaa lafa jirtan. Ergee rakkoo keessa seenanii boo'uun waatuun gadduun waa tokko iyyuu hin fidu lubbuu keenya fudhatee deema waan ta'eef. Kanaafuu sanas waaqayyoon nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisu. Walumaa galatti dhugaan isin jedha akka abbaa dhimmaatti keessa koona cannaqee riibana dhorkee waan akka kanaayyuu argee hin beekne jechuudha. Kanaaf mee walumatti mucayyoon amma itti meera amman itti muu qabu jechuudha. Ammallee koomentii keessan dubbisaatuma jirti. Namoonni yaada bal'aa kennitaniif ammallee akka yaada kennitaniif abdiin qaba. Kanaaf ani itti mee jira itti muu dhiisetii miti waan isheen irra geesse walumaan kan laallu ta'a kana booda jechuudha. Of agartee jirti waan gochuu qabdu kan tarkaanfii fudhachuu qabu isheedha kana booda jechuudha. Dhimma kana keessa akkamitti akka ba'uu qabdu tooftas ta'e waan kamiyyuu hamma dandeettii keenyaan itti himneerraa kan waan sana xumuruu danda'u immoo isheedha. Bilbilee kan poolisii waamee jara kana qabsiisuu danda'u isheedha. Kanaaf hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan naaf turan isin jedha. Turtii gaarii lafa dogongoreetti dhiifama naa godhaa.